Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa fatwaa afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa soomanaa kutaa afuraffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Qadaatu narra jira garuu na dhukkubaa. Akkamiin godhaa tan jetti yoo taatu balballoomni gaafii tanaa Ramadaana keessa dahee garuu fayyaa dhabee haga Ramadaanni kun dhufuttis hin fayyine maaltu narra jiraa tan jetti yoo taatu deebisaan gaafii tanaa yaa gabrittii rabbii ta duraatii rabbi si haa fayyisu talammee isaatii soomana bara dheengaddaatii fi ka ammaa ka as deemu jidduu balleessaan takkallee sirra hin jiru. Haalli qadaa itti soomantu ammoo soomana ammaa hoggaa Ramadaanni kun bahe shaawwaal irraa eegalii sunnaa itti dhiisii fardii dabarte qadaa ofirraa kafali. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Ijoollummaa keessatti soomana guutuu soomanaa hin turre akkamiin godhaa tan jetti yoo taatu balballoomni gaafii tanaa ani gaafa umrii tiyya amata 13 nin soomana ture. Sooma san guutee hin soomanu gariitu narraa dabre akkamiin godhuu qabaa tan jetti yoo taatu deebiin gaafii tanaa yoo gaafa san ka ballagde taate soomanni sun sirratti dirqama. Yoo ka hin ballagin taate soomanni soomtu sun duraanuu sunnaadha rakkoo hin qabu. Umrii 13 illee dubartiin ballaguu ni dandeessi. Dura namni ka ballage jedhamu waa sadi keessaa tokko yoo qabaatee argame. Dubartii yoo taate dhiigni aadaadhaa argamuudha. Xuriin itti dhufuudha jechuudha. Yoo dhiigni heeydii sun itti dhufe yoo dhiigni heeydii sun itti dhufe ballagtee jirti waajibaata shariyaa cufa irraa fedhama jechuudha. Dhiira yoo taatellee sanuma ilaalchisee bishaan dhiiraa irraa dhufuudha. Lammaffaa umrii 15 gahuudha. Namuutu umrii 15 gahuudha. Sadaffaa kan namni ballaguu danda'uun yookaan ballaguun isaa beekamuun dhiiraaf dubartii kama fedhee haa ta'u qaama saalaa biratti rifeensi bahuudha. Nama san irraa sadeen sayyoo irratti argame ballagee jira jechuudha. Kanaafuu obboleettiin teenya gaaf san yoo isiin ballagdee jiraatte soomni sun irra jira akkanumaan tilmaamtee hagni narra jiru sun hagana ta'uu hin oolu jettee soomuun isii irratti dirqama. Kaan akka rabbiin irra isiif dabru haa gaafattu yookaan immoo araarama haa kadhattu jechuudha. Yoo isiin gaaf san ka hin ballagne taate dhiigni aadallee kan ifirratti hin argin yookaan kan ittiin dhufe yoo taate rifeensi qaama saalaa irratti yoo hin biqilin taate soomni sun sunnaadha isii irra waa takkalleen hin jiran jechuudha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Abdurrahmaan Shariifi. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Bishaaniin qaama qabbaneeffachuun sooma diigaa tan jetti yoo taatu balballoomni gaafii tanaa Ramadaana dabre kana keessa soomuu dadhabneeti biddilibsitti bishaan guunnee mataa irra kaayyanne akkasitti soomaa baane. Lafa gammoojjii hamtuu keessa waan turreef bishaan achirraa jigu sun matarratti nu jiga. Balballoomni gaafii tanaa Ramadaana dabre kana keessa soomuu dadhabneeti birdilibsitti bishaan guunnee mataa irra kaayyannee akkasitti soomanaa baane. Lafa gammoojjii hamtuu keessa waan turreef bishaan achirraa jigu matarratti nu jiga. Dubbiin tun akkami ni taati tan jetti yoo taatu deebisaan gaafii tanaa bishaan birdilibsii irraa matatti si jigu dhiisii yoo sitti jabaatte dhiqachuuyyuu dandeessa qabbaneeffachuuf.
akka afaaniif funyaan si hin seenne qofa eeggadhu malee. Kanaafuu rakkoo hin qabu. Sagantaa teenya irraa asumatti dhaabna. Haga hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti hayyamaa fi nagaa fi tika Rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.